Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu ilmaan Oromoo kabajamoo fi jaalatamoo qaqqaalii warroonni bakkoota garaagaraa na hordoftan hundi keessan akkam jirtan baga jiraata isiniin jecha warroonni chaanala kiyya jaatti argamtan hundi keessanuu har'a barnoota addaa barnoota ajaa'ibaa isin fayyada isiniin jedhee isinii qabadhee dhufee keessaa warroonni dalaga garaagaraa irra jirtan waan kanarratti bu'aa guddaa akka argattan abdii irraa qaba itti fayyadamaa isiniin jedha warroonni gara YouTube channel kiyyaa hin dhufne amma duratti kuttaa like share subscribe godhaa isin jedha warroonni dhuftan immoo anaa dhufuu baga nagaan dhuftan gaafii yoo qabaattan komentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha barnoonni kiyya har'aa coin conti ka jedhu aappii kana isinii qabadhee dhufee irra hedduun keessan waan isaa dhageehuu hin dhabdanii garuu hagam bu'aa qabaa hagam bu'aa qabeessa hagam oduu qofaa ka jedhu walumaan laalla jechaadha. Aappiin kun maal isin fayyada ka jettan aappii kana buufattanii isteeppii isinirraa eegamu hunda erga guuttattaniin booda bu'aan inni qabu sochii isin gootaniin saantiiba isinii kafalaa jecha waan isin gootanii hunda yeroo isin sochaatan isinii socho'uu keessan qofaan maallaqa isinii herreegaa doolaara 1,000 yeroo ga'e akkaawuntii keessan irratti kallattumaan dabarfachuu dandeessanii namoonni hedduun itti fayyadamanii jira waan ta'eef waan kana Google Play Store keessatti argattanii ani buufadheen jira isteeppiin ani godhu san nafaana turaadha itti fayyadamaa isiniin jedha ani amma waan install buufadhee jiruuf opening godhee isin garsiisa kallattumaan jecha yoggaa open irra gootanii irra cuqaaftan kallattummaa isin gashaa ergasii maal godhuu qabdaniin kan Google akkaawuntii Google keessanii itti nequun dirqama isinitti ta'a. Laazima email qabaachuun isinirraa eegama jechaadha. Akkasitti akkan akkaawuntii email kiyyaa ergan itti galcheen booda amma Allahun jedhaanii ammallee hayyaman kennaa fi Allahu jedhanii kunoo hayyama kennee fi ammas deebisee wantoota garaagaraa isin gaafatutu jira fakkeenyaaf amma wanti asirratti argaa jirtan kuni bakki kuni siiting keessaa seentanii maal akka godhuu qabda siiting keessa seentanii aappis irra cuqaaftanii ergasii isa barbaadanii irra cuqaaftanii ergasii bakka beetirii kan dhoytanii hayyama waan bantantu jira erga bakka beetirii dhoytanii bakka kana sinii baasaa bakka kanarra cuqaaftan fakkeenyaaf hamman kallattumaanis isin agarsiisa siiting keessa seenaa erga siiting keessa seenanii aappis keessa seeneetiniin maqaa isaa asirra barreeffadheetiniin maqaan isaa akkatti naa baha ergasii waan ulaagaa barbaachisu hunda guutuun dirqama tahaa hayyama kennaafi yoo hayyama asitti Allahun jenne Allahu godhuu qabdanii kiyya amma Allahu godhee irra deddeebihee kana hunda Allahu akka godhamuun barbaada ani amma buufadhee isin garsiise waan itti fayyadamaa jiruufin isin garsiisuudhaafin gabbuuse jechaadha. Kunoo akkuma argitan kana bakka kana cuqaasee as keessatti isa barbaada amma as keessa barbaadeetiin hayyama kennaafi jecha hayyama kennaaf. As keessatti isa barbaadeetiin hayyama kennaafi jechaadha. Kunoo ergan isa argadheen booda isin yeroo haaraa buufattanii tun cufaa jiraatii tana banaa godhuun isinirraa eegamaa jecha fakkeenyaaf amma kiyya waan banaa ta'ee jiruuf hududduuban deebi'aa ergan hududduuba deebi'een booda wantoota narraa eegaman ergan guuteen booda asittis gadi bu'ee bakka tana banuun hayyama kennuufiin dirqama tahaa. Akkanatti isin eegdi isin immoo on gootanii of akkasitti banaa dhiiftanii kunoo erga waan hunda xumuradheen booda akkasitti bakka kanatti xumurachuu kiyya ifa naa godhaa ergasii sochii isin gootanii fakkeenyaaf ammaan isin garsiisuudhaaf malee kiyya amma 800 fi doolaara 90 bira geera sochiidhuma isin gootaniin saantiiba isinii lakkaa'asitti ka'uun isin lakkaa'a waan lakkaa'u qabaa isin erga guute isitti gara akkasumas as jalatti dhuftanii viidiyoolee garaagaraa asitti gadhiisaa viidiyoo kanarra yeroo cuqaastanii wantoota isinii gadhiisu jira fakkeenyaaf doolaara 1 isinii kennuu mala 5 isinii kennuu mala waan hedduu isinii kennuu mala akka carraa keessanii 20 isinii kennuu mala fakkeenyaaf viidiyoo tana dalagee xumuruun dirqama jecha haga viidiyoo tana xumurutti obsaan eeguun isinirratti dirqama. Kunoo erga xumuree mallattoo X tana tuqeetiin keessaa ala baha jechaadha erga mallattoo X tuqee akkasitti deebi'ee akka carraatii doolaara 10 fakkeenyaaf doolaara 1 fi nusaan argadhee akkasitti kunoo 90 ture 90 irraa gara 91 fi
nusatti dabaheera. Akkasitti itti fayyadamaa isiniin jedha. Akkasumas share gootanii namni biraallee fudhee kaffaltii isinii kaffala. Akkuma namni dalagdan erga isin steebii ana isin garsiise kana erga xumurattaniin booda bilbiluma keessan qofa kiisa darbattanii rakkoon qabu jecha. Akkasumas warroonni ispoortii gootanillee fakkeenyaaf ka fakkii ispoortii bakka kanatti debel isinii kenna jechaadha. Irratti cuqaaftanii start jettaniini haga daqiiqaa 20 yoo deemtan debel isinii kenna jechaadha. Fakkeenyaaf akkasitti cuqaastanii daqiiqaa 20 yoo deemtan daqiiqaa 20 san irratti dabala inni wanni kun kan dalagameef ispoortiidhaaf jecha namoota miilaan deemanii fiiganii akkasumas namoota sochii qaamaa godhaniif qaamni keessachuu qofaan kaffaltii sii kaffalaa doolaara 1000 guunnaan kallattiidhumaan akkaawuntii keetiitti irratti darbataa. Akkasumas wantoota garaagaraa irraa bitachuu illee ni dandeessaa. Namoota miidhamanii kan addunyaarra argaman hunda isaanii namoota biyyoota Afrikaa biyyoota garaagaraa keessattis gargaarsa godhuu barbaadan karaa salphaadhaan karaa hedduulee qaba. Karaa saniinis akkasumas doolaara 1000 guute kallattiin akkaawuntii keessan irra dabarfachuu dandeessanii namoonni hedduun itti fayyadamaa jiranii jechaadha. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaataa yoo isinitti tole viidiyoon kiyya like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas TikTok kiyyas follow godhaadhaa. Gaaffii yoo qabaattan komentii jalaa barreessaa haga dandeessanii deebi'aa. Galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.